Ani mayoon siin taajee ofiin soba malee si tahuu hin danda'u. Kana amanuu qabna dhalli Oromoo hunduu jechuudha. Gaafa anigaa anuma tahee akkuma kiyyatti ka jiraadhu ta'e kiyyattiin dubbadha akkuma kiyyatti waan kiyya jabeeffadhee ittiin boonee jiraadha. Kuni heera uumaati. Gaafa Oromummaatti jeddeebi'ee waan kiyya waliin faayamuudhaaf hawwu ka ammoo isa saniin hin faayamtu jeena dura dhaabbatu anuun hin beeka waan ta'eef jechuudha. Maal ta'uu qabna? Ofitti deebi'uu qabna. Gariin maantana diinagdee faadhaaf dhagaa hedduu garagalchaa jira. Diinagdee harkannee tujjaarree jedhee biyyoota ormaa kana keessattis meeqa ka lubbuun dabruus eeqa warra lubbuun darbisan irraa hafees kumaatamaan sanumaaf jecha dhagaa garagalchaa jechuudha. Amma immoo hubatan jenneellee abdannaa jechuudha. Erga hubatan ammoo irratti hojjechuu qaban kajuulleen dhaamsa qabaafi. Nuti dura ofuma taanee akka ofitti yaannee waan dhabneef waan barbaadu jirrus beekuu danda'uudha qabna. Sheeytana jechuun beeytaa irra guddaan ilmoo namaa kana jaamee jira. Namaa kuni sitti dhufeeti karaan kun sirrii miti jeesi jallisa waan ta'eef sooshaal miidiyaan kunis babal'atee jira. Hunduma jala haa jechuun sanii waraabessa nu nyaachisaa jechuu barbaadeeti. Warra dhugaaf lubbuu kenneetu jira. Qabsoo abaabolee keenyarraa wareegama qaqqaalii dhiiga dhangalaasaa lubbuun kitlaa kumaatamaan ilmaan Oromoo kun itti kutaa hanga ammaa imalarra jirtu tanaatu jira. Isaan kanatti hiriirree of taanee hojjechuudha qabna. Yoo ammoo of tahuu baanne kara deemaa sunuma dhageeffannaa. Kara deemaan kun ammoo bakka inni ittiin nuun deemu isumaa fi isa uume qofaatu beekaa. Nuti kisanii gaaga amanutti fidaa. Dhalli keenya yeroo hedduu wallaalummaa ifitti himnee jirra. Wallaalummaa hin qabdu Oromoon. Oromoon beekaa hayyuu bara qaroominni hin jirre bara teknoolojii fi gartee sooshaal miidiyaa fi maaloo kunuu hin jirre bara san keessattuu Oromoon hundaa olitti beekee heera isaallee tumate ka addunyaan kun amma korrojjeettiin bulaa jirtu heera Oromoo akka ta'e namoonni beekaa jechuudha. Wallaalummaa ifitti hima. Wallaalummaa immoo isaan nu gabroomse kanaatu akka wallaalaa ta'anii nutti hime. Isaan walii yoo ifitti himne ni miidhamna. Ati beekaadhaan jechuu barbaadan dhaloota keenya ka addunyaarra jiru kanaan ati beekaa. Egaa Piroofeesaraas doktorotaas haa ta'uu beektota Oromoon hayyoota addunyaarra jiruuf wanti nan dhaamu barnoota dhugaa baratanii jiranii fedhan barnoota warra ofii baratu fedhu barnoota alagaallee baratu jechuudha. Barnoonni waa hunda ofirraa agartu barnoota warra keetii kanaa jechuudha. Hayyuudha inni jennuuni uffatee isa deemu qofa osoo hin taane isa digirii warri akka fedhe nu godhuu barbaadu kun itti kennu kana qofa osoo hin taane dirree teenyarra faa jira. Isaan sanirraa seenaa qoradhaa waa kuusaa. Dhaloota kana waliin ammoo yeroo rakkoon dhufte wachuu qofaa gatii hin qabu. Biyya namaa gaafa ba'an kaarree gaqaanis jimaa fa'aa akaafeetii harka kun bulchaa'ee jiru. Biyya ofii keessatti jimaa ofii akaafatee maalii fi hin fayyadamne kan jedhu immoo isattis gaafii ta'uu qabanullee akka Oromootti waliin maal gaafii nutti ta'u. Maaltu nu dhorke kan jedhuuf ammoo gaafii erga godhannee waan nu dhorkeef saniif fala barbaaddachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Osoo hin miidhamin dura yoo nama barate qabaanne nuti akka itti fayyadamu barsiisanii jechuudha. Nuti jaruma hundaa'u beektota Piroofeesaraa jennee namarraa waa dhageeffatuun hedduu rakkoo akka nutti ta'een uummata keenya kanaaf ibsuu barbaada jechuudha. Namni biyyaa gaafa bahee ilmi takkaa ilmoo takkaa immoo horiin galaa jaalla. Waa haayuuf qabaa warri waa barate warri waa hubate
dhaloonni kun isaan dhageeffatu jira. Oduun gammachiisa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona aartii Oromootiif gumaata aartii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya keet kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhageeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Dhaloota kana waliin ammoo yeroo rakkoon dhufte wachuu qofaa gatii hin qabu. Waa haayuuf qaba. Warri waa barate warri waa hubate dhaloonni kun isaan dhageeffatu jira. Maaliif sababni barate waan jedhameef jechuudha. Wanti inni barate fedhu barnoota warraa haa ta'u fedhu barnoota alagaallee haa ta'u sammuun isaa xiqqollee taatu wayyaa waan jedhameef dhaloonni kun inni kun hayyuu keenya Profeesara keenya jette amana isa dhageeffataa jira waan ta'eef wanta dhaloota kanaaf ta'u haawuudha qabaa jechuu barbaada. Fakkeenyaaf waan kanarratti wanti si tokko barbaadu amma eenyuma kana keessa biyya dhaloonni keenya kun horii barbaada biyya namaa kana keessa jiru jira jedhe. Horii immoo Oromoon ni qabdi jedhe. Biyya namaa gaafa baan kaarree eega kaanis jimaa fa'aa akaafeetii harka kun bulchaa'ee jiru. Biyya ofii keessatti jimaa ofii akaafatee maaliif hin fayyadamne kan jedhu immoo isattis gaafii ta'uu qabanullee akka Oromootti waliin maal gaafii nutti ta'u. Maaltu nu dhorke kan jedhuuf ammoo gaafii erga godhannee waan nu dhorkeef saniif fala barbaaddachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Re'ee eeguufaatu jira, gaala eeguufaatu jira. Gaala isaa dhalli Oromoo ni qaba, warri Oromoo ni qabaa jechuudha. Warri Oromoo isa qabu kana immoo maaf deemee kana maa eega? Ka ofii sammaa kunuunfatee ittiin hin jiran maaltu isa dhorke? Isa saniis nu yaadachuudha qabnaa jechuudha. Kanarratti waa'ee Profeesorootaa fi warra waa barate kanarraa wanti jechuu barbaadu Boorana dhiyuma kana keessa qabeenya ni qabu. Qabeenya sababa hongee roobaatiin haalli hamaan mudate jalaa horiinis hedduun dhumee isaanillee gaaga'ama hedduurra turan keessa seenanii jechuudha. Sababa kanaaf Oromoon gara laafeessa dhuguma gara laafeessa Booranni haala kana keessa jira gaafa jechuudhaan hundumtuu waan arguun dirmatee jira. Wanti sana immoo humaa hin godhu wanti ibsuu barbaadu jechuudha. Maaltuutu waa godhuu danda'a kajuu immoo dhallitu eenyurraa waa eeggatuutti jira yoon jee warra Profeesaraa fi hayyoota jedhaniin kanarraa akka ta'een isaan hubachiisuu fedhaa jechuudha. Maaltu waan kanaaf furmaata waaraadha. Qabeenya qabdu san akki dhaloonni kun itti fayyadamu maaliif hin akeekneef maa seeraan jechuun hin barsiifne namni barate jechuun dhala tana waa barsiisuu qaba. Fakkeenyaaf Booranni horii qabaachuu ture hongeedhaan ga'a tarabbiitii miidhamee jira. Osoo hin miidhamin dura yoo nama barate qabaanne nuti akka itti fayyadamu barsiisanii jechuudha. Akka itti fayyadamu maal? Biyya namaa yeroo dhufne horii namaa eenyu jennee beekna. Amma horii qabnu sangaa yoo warra barate qabaanne mootummaa inni jiruutu waan biroo abbaan qabeenyaa san cinaatti akka waa hojjetatu danda'u barsiifamaa jechuudha.
hanga sangadhiisee dhufee asii ka inni dhufee bara asii eeguuf kuni abbichi waan biroo dalagu jira namtichi waan biroo dalagu jira dee. Ewa waan kanarraa immoo gaadi'amne yoo jiraanne duruu rakkoo keessa jirra rakkoo tana keessaa dursa ba'uudhaaf fala kaa'ee maarratti hojjenne kajuu isaaf gaafiiti jechuu barbaadeetu warra waa baranna jechuudha. Kanaaf nuti jaruma hundaa'u beektota firofeessaraa jennee namarraa waa dhageeffatuun hedduu rakkoo akka nutti ta'een uummata keenya kanaaf ibsuu barbaada jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf dhalli teenya hedduun biyya namaa keessa deemte waa hedduullee barattee jirti. Wanti baratte sana immoo akka Oromootti Oromoof ta'uudha qabaa. Fakkeenyaaf namni biyyaa gaafa bahee takkaa ilmii takkaa ilmoo takkaa immoo horiin galaa jira. Kanarraa immoo dhalli teenya yeroo biyya sanirraa kaatee biyya takka seentu warri lubbuun kutee silaa rabbiin jannata haa kennu rabbiin jannata isaatiin haa qananiisu jecha warri sanirraa hafe immoo waan barate kana maaliif hojiirra oolchine achirraa ka'ee dhufee re'ee namaatiin eega re'een qabu sayyoon tiifadhe isii tanaa hoo hangaan namaa eegu hojii biroo biratti godhee ka re'een xiyyatuun illeen ka namni birootuu akkanaa eegu maaf hin taasifne kajuusanii inni ofitti himu maaliif dhabee inni achi taa'u jira humaa quban qabu dhugaa dubbachuudhaaf beeku inni achi waan sana oofu quban qabu inni biyyarraa bahillee waa baratee jira waan barate kana immoo dhaloota kanaan tajaajiluu qaba. Biyya namaa gaafa dhuftu waan gaarii irraa barattee yoo deebite gaarii malee wanta hin taane gadhummaa fudhattee yoo deebite biyyuma teeffaaltaa jechuudha. Kanaaf dhalli teenyalleen bakka hedduutti facaane akka ilmaan jawweeti rabbiin gartee gaanii danda'a tasaatiin haqa keenyallee nu deebisee biyya teenya irratti nu haa deebisu. Hanqinoonni nuti walumaa galattuu qabnu guddaan wantuma qabnu kanarrattu isa baratees Profeesara, Doktora, maaloo jennu kunis wanti inni nu barate tabiroo yoo ta'e hin beeknu sanis nutti fiduu qaba garuu namni kabaratuuf uummata irraa dhalate kana tajaajiluuf. Fakkeenyaaf bakka tana keessa bishaan yoo hin jiraanne akkaataa bishaan sanitti baankaa barnoota baratee jira waan ta'eef dhalaaf akeekuu qabaa jechuudha. Dhalli ni baafata waan ta'eef horii kana yoo horsiisu jiru dhalli horiin kuni namni waa barate waa hubata jechuu barbaadeeti miidhamuu ni mala. Miidhamuu kanaaf ammoo dhalli tunkaa osoo warra barate qabaate warri booran ammaan tana miidhaa sanii hin hubamu jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf horiin dhume malee inni immoo hojii biroo qabatee itti jira rakkoon hin jirtu jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf osoo horiin jiruu bizineza birootti seenee keessa jiraate horii san namnummaan biroo kaa akkuma Oromoon dhayitee biyya namaa ergamtutti eeggataa jiraate. Rakkoon tuni mudatti hin mudattu jechuudha. Kanaaf ammoo haala biyyaa hin qabnu akkamitti kana goona kajuu yoo jiraate dogoggora irra akka jirruus ofitti himnee immoo biyya teenya qabachuudhaaf carraaquudha qabnaa kajuun isaan kanaadhaama barnoota jechuun akka ifatti firraa waa agartuun hundaafuu galatoomii barnoota jechuun akka biyya fi fayyadu jechuudha. Barnoota jechuun eeqasi fayyadu. Akka ifaattis waa firraa agartuun barnoota warra keetii jechuu barbaadeeti. Barnoota warra keetiiti jechuun waa dagannaga. Waan kaleessa ta'ee har'a irraanfanna waan ta'eef kanaan rakkoo nutti ta'e malee barnoota warra keenyaa jechuun barnoota qoma dhaloota Oromoo keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon heera qaba jenne, heera uumaatiin bula, gada qaba jenne, gadaa ofiitiin bula, sirna gadaa jenna. Hunduma ni qabna jennee beekte sirni gadaa kun immoo furtuu waa hundaa ta'ee heerri keessatti tumamee jira. Hojiirra ooluuf ammoo rakkoo ta'e sababa gabroonfataatiin isa kanaafuu warri barate kun nutti himuu irra dhagaa haruudhaatu guddata. Kanaaf dhagaa kanaan nurraa dhaabee dhugaa dhaloota kanaaf haa kaa'u jechuu barbaadeeti. Kanaaf barnoonni dhugaadhaa kafirraa waa agartuuni barnoota gabateerra barattu alagaan akka fedhessitti fe'u kana osoo hin taane seenaa faranjiitiif seenaa biyya biroo osoo hin taane seenaa warra keetiitiin jechuudha. Kana jechuun barnoota warra keenyaa jechuun maatii irraa dhalanne qabna. Nuti dhala Oromooti. Naaf atillee nama dhala Oromooti. Maatiin irraa dhalanne san waan nuun jechaa nu guddisaniitu jira. Isa sanarraa ati ni yaadatta, anni yaadadda, Profeesar inni jennuun kun ni yaadata. Of gaafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Achitti waa daganne jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf Oromoon yeroo irraa dhalattee guddattu waan siinjuu qaba. Maal siin jettii haatis abbaanis hiriyaan abbaa keelleen abbaa keetii qaba. Hiriyaan obboleessa keetii
hiriyaan obboleettii teetii obboleettii asuma kanaa dagannee jira. Keessattuu nuti dagannee jirra jechuudha. Garuu akka nuun jaan amma yoon siin jeeni beektaati. Fakkeenyaaf maalirraa Oromoon kana ja'a. Isa ja'amu san jala bu'uu qabna jechuudha barnoonni warraa kana. Maaliif akkas jee Oromoon jennaani Oromoon addunyaa tanarraa ukaa ilmi namaa kan jiru shan qofa jedhee waan lafa kaa'eef heera isaa keessatti jechuudha. Shanan kun eenyu jedhee ka gaafatu hedduutu jira. Shanan kun eenyu akka ta'ee deebisuu danda'uuf qabna jechuudha. Shanan kuni akkamitti addunyaan guutuun tun ilmi namaa irra jiru addunyaa tanarra shan qofa ta'e. Akkamitti mee Akkitti ta'e egaa. Oduun gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurra uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona aartii Oromootiif gumaata aartii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maarree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya keeti kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhageeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Hiriyaan abbaa keetii abbaa kee gaafa jaamii ijuma abbaa keetii laaltu laali jechuudha jechuudha. Hiriyaan haadha keetiitis sanuma jechuudha. Hiriyaan obboleettii keetii hiriyaan obboleessa keetii gaafa kana gaa eenyutu eenyu miidhaa kajuu Oromoon lafa kanarra hin jiru jechuudha. Warra heera uumaa kana cabseetuutu miidhaas dhala namaarra fidee akka wal miinus sagantaa ofii nutti naqee jechuudha.